nashiidaa kaleessa raayyaa abbaa maccaa gadhiise irratti yaada hedduun qaba. Dhaloota namaa hin yaadne, dhaloota of qofaa yaadu yoo ati ilaaltu dhaloota yookiin nama namaa yaadu fakkaatu keessa jirra. Garuu nama jaallatu fakkaata. Nama jaallachuun waan inni hojjete sana gargaaruudha. Walaakin dhaloonni keenya ammaa nama si jaallatu fakkaata. Raayyaa abbaa maccaa nashiidaa kaleessa gadhiise viidiyoo gaggabaaboo hedduu jira. Viidiyoon kolfaa isallee isiniif maxxansaa. Li'annahu viidiyoo kaleessa raayyaa maxxanse irratti baay'ee eegamaa ture. Viidiyoon sun baay'ee viidiyoo akka malee eegamaa turedha. Garuu dhufee jira viidiyoon suni. Yeroo sa'aatii faxiira booda gadhiise. Yeroo gadhiisu garuu uummanni garri caalu madira duraabaa fi viidiyoo isin agarsiisa. Akka itti simatanii fi akka itti jarri itti simatan baay'ee nama gammachiisa. Walaakin yeroo raayyaa abbaa maccaa jettanii sarchi gootanii fuula miidiyaa irra galtanii feesbuukii haa ta'u, tiktookii haa ta'u, yuutuubii haa ta'u, raayyaa abbaa maccaa 37ffaa jettanii sarchi gootanii abbaan chaanaalaa siin galu, abbaan viidiyoo siin galu, wallaahi nama qaanfachiisa baay'ee tokko. Viidiyoo akka malee nama qaanfachiisudha jechuudha. Viidiyoo etuu inni hin gadhiisin upload hin godhe YouTube irratti etuu gizee inni upload godhee dhaqee YouTube irratti bu'u achumaan share godhatanii kan biraarratti dabarfatan. Subhaanallah al-azim. Obboleewwan kiyya maal qaanyi nama kana namni qalbii namaa cabse qalbiin kee cabu malee hin hafu abadan. Qalbii namaa cabsuun rabbiin biratti illee jaallatamaa miti. Mee iddoon biraa haala jarri itti simatan mee ilaala viidiyoo gabaabduu kana ilaalaa isin jira. Raayyaa abbaa maccaa 37ffaa kunoo haala kanaan gamtaadhaan daawwachaa jirra. Akka taattaan bulaa jirra. Raayyaa abbaa maccaa jechuun nuuf qabeenya keenya. Raayyaa abbaa maccaa jechuun nuuf abbaa keenya. Magaalaa Dirreedhaa tiimii keenya wajjin akka fataa jechaa jirra. Raayyaa abbaa maccaa jechuun goota keenya. Lubbuu keenya, keessa keenya, umrii nu haa dheeratu. Raayyaan abbaa jaalalaa fi nagayaa. Kunoo hawwii fi hamileen nashiidaa raayyaa abbaa maccaa baadii soommanaa har'a guyyaa shanaffaa jirra. Haala kanaan teenyee eegaa turre eeggachaa jirra. Raayyaan sagalee keenya, ustaaza keenya, sheekha keenya. Kunoo raayyaan ifnee haala kanaan daawwatu jirra. Raayyaan nuuf qaaliidha. Raayyaa si يا بازلتي وهمات قيتين أدونغا فسنا دكنا إساتي دتي ربي بلاري بفت جتتي نبي فانا ما تكون كنا هماتي ربي سنو خلقي ولنم ربزيتي بريدون فوكسون أركيس أجرزي جبدو دبتي نرافبني لا يا ربي نسلي ديني كجيلا يا كمرقيسا نجتنا بك يا وغنتو تا فرز جانتي بيا بلجا بيا يقول كني في قويا جدن إنك امرؤ فيك جاهلية جتنا مني ودين جدو بسواردية ميوفا من لنو يا بولي وانكيا صاحب النساء مرتي قلبي فيا وارديو تادلي مقالا باديا والذين معه جد ربي كيانا قوتا دوي ربي بشقوت تيان والريف قراناتين ديكو جاهليا سندي بيامي قرد بكيا ركت يا بازر مالو منا ويا وفتك بيقا فتيا بلالوكيا يوم مالكو سيفتي قلبي انكينا فيا أبشر جدين بلال سمتنا بويا دي فما قد في كل سفنيا تولف ربي انكيا